Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatii fashama harka fuunee jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin faana jiraatu nagaa kooti galata rabbii bakka jiraatan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas warroonni laayikii sabiskaabii gochaa jirtan galatoomaa ulfaadha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Rabbii waa yaaddaniif waan karoorfattan hunda isaaniif haa guutu isiniin jechuun barbaada. Har'a maal jetti ayyuuni qabeenya Sumayyaa gara maqaa kiyyaatti naannessi jetteeni. In qaanofneef mooqa nama dhukkubaa dhuddii jedhan isa tokko laffa'ee isheen itti dadhabdee waggaa amma kana guutuu itti rakattee mana ijaarratteetu mana Sumayyaa maqaa kiyyaatti naa deebisii ani immoo saniin booddee hojjennee lama taanee hojjennee kan mana kana caalaayyuu lama bituuf ni dandeenya. Miskiina maayyimii seete mooti attamitti olaasoftii dhugaa rabbii ayyuun kuni. Sammuusee lakkiin hojjetaa immoo Sa'idoo kana miskiina gowwaa wayii argitteetti taphachuu barbaadde irraanfachiistee dagachiistee qabeenya gaafatte kana ta'uu baannaan miliyoona 3 naa kenni yoo mana Sumayyaa kan kootti naannessin miliyoona 3 akkaawuntii buukee koronaa gashee jetteetu obboleessa ishee itti ergitee jechuudha. Siruma waqumatti qabeenyaaf itti heerumte barree jirra barnooti argitanii nu dagachiiftee nu irraanfachiisteetu qabeenya gaafatti argitanii akka namni qabeenyaaf itti heerumte jenna. Maal jette guyyaa gaafa jalqaba Sa'idoo kadhattee itti heerumte ani qabeenya sawaa tokko yoo hin barbaadu goojjooma wayiima keessa na akaa'uu jette. Samma mana kiraayii kaffaluu boossuu goojjooma wayii keessa na akaa'u malee ani mana hin barbaadu. Ani Sa'idooma qofan barbaadaa jette. Har'a eessaa kaatee dhufteetu qabeenya gaafatte. Sanuu jechuu qabeenya qophaa laffa'ee hojjenneetu mana jaarrannaa. Lafa bitannee hin jenne isa Sumayyaa wajjin inni hojjete isa see waggaa 10 guutuutti lafaatetu naa kenni jetteen maqaa kootti naannessi kan kanaachi miliyoona 3 fidi jetteen inni immoo miliyoona 3 qabu isan kanaan dura hojjedhe achi deemees immoo Sumayyaa barbaachetti birrii fite akkasumas immoo manicha safooqi bitachaa jiran sanas Sumayyaanis bitataa jiru isheen bitachaa jirtu kana baatiidhaan birrii kaffalu. Isan kaffalaa jira ji'a kanallee suman kaffala eessaa fidaayii booda rakkoon qabu hojjennee lama taaneetu mana sii bitaa jedheen Sa'idoon dhugaasaa jedhee jechuudha. Akkamitti olii xatteetu dhugaa kun tuffiidha moo hin ajjeeftii iyyuu bar dhugaa rabbii hin ajjeeftii amma Sumayyaatu argitee qaxii kutti jechuudha irraa fageessuudha malee itti dhiyaassu iyyuu hin ta'u dhugaa rabbii itti dhiyeessuun hin ta'u yookaan Sa'idoon yoo Sumayyaan barbaadadhe ayyuu hiikuu saabatti malee furmaanni jiru kaajoo najjeefti dhugaa rabbii amma mucaa guddaa kana mucaa bira taa'u mucaa kabajaaf mana ishee dhaqetu kaballaadhaan ciiggaate bar innis balleessaa qaba garuu akkasuma Sa'idoon footoo fudhachuu dhufee footoo barbaacha dhufee Sa'idoon fuuchuuf intala dabbaa qabdu wayii tokko ooganaanis nama ooganaa wayii tokko na jibbisiisaan isin jammari footoo barbaacha dhufee dira daawwan minaaman waan akkasii maal gochitetti gaafatta. Akka jaartii isaa taateen beektaa miti moo hin beektu mokkam bagasii kabalteesillee yerootti akkasii na gammachiisti yerootti isheen nama ofirraa deebistu onneen ishee natti tola onneen ishee bareedaadha akkasitti gaafa namni akka hin taanetti sitti dhufu dhooftee gaafa ofirraa deebistu bareedaadha lunni hin taatu lunni hin ta'inaa sinillee jechuu kanaafuu amma immoo jechuu yerootti isheen gara Sumayyaa kana gaaddu. Gara Sumayyaa kana xuxuxuu hin ta'u jechuu maal jedhe Sa'idoon otuu mormi koo citee qabeenya Sumayyaa gara keetti hin naannessu du'een bada malee gara keetti hin naannessu maqaa Sumayyaa fuudhee gara keetti hin naannessu maqaa ijoollee koo jira yoo isheen Sumayyaan hin jirtu ta'eeyyuu ijoollee isheetitti darba malee ati itti darbuu hin qabdu ati hojjetadhuuti ijaarradhu wajjin hojjenneetu ijaartaa sii bita rakkoon hin jiru jedhe. Amma inaaffa maaliidha isheen amma gaa Sumayyaan mana fooqii sana bitatte mitiire isheen mana kiraayii galaatti jirti mitiire mana Sumayyaatti sin gashu jedhee bar Sumayyaan Adaamaa keessaa sin qabdiin beektu miti Adaamaa keessaa sin qabdi isheen isa dhiistee utuffattee dhattee wanticha isaa fooqii sana maqaa sannaan galuun DMCD moo maanni manichi maqaan isaa DMCD dha. Afaan Oromoo nan buusii yaa rabbi waan nan du'e biyyee na yaadatti kofalti ijoolleen maqicha naan galuun DMCD jedhan. Zero, say, oh yeah.
Akkasinaan galtu maqattiin naa galdude. Akkin jedhe isa barbaadde ayyuun illee jechuudha. Olii xataan horii gataadhaan ayyuu godhiis hojjetadhuuti bitadhu akka isheen laffa'iiti. Isheen biyya ormaa keessa teessee rakkattee ijoollee ishee hiyyisiisa, ijoollee ishee boossisa. Viidiyoo hojjetattee edit goote yuutuubii irraa hojjettee bitatte. Atis yuutuubii irraa hojjedhuuti bitadhu kan kana caalu bitachuu dandeessa malee qophaa nama harkatti hin qabin. Inaaffaadhuma beektaa inaaffaa Sumayyaa irraa qabdudha barkun hundaa. Inaaffaa Sumayyaa irraa qabdutu qophaa kan isheenaa kenni. Maatiin kiyya obboleessa ergite siistemiidhaan obboleessa ergite. Obboleessi koo maal siin jedhee jennaanitu ani hin ergineetteen maal jedhennaan maqaa kiyyaanis maqaa seetiinis homaa waa lafan jiru maqaan ishee homaan qabu birrii wayisoo lafaan qabdu ayyuun jedhee natti dubbate obboleessi keedeen ofii isheetii ergiteetu ani hin ergineetti amma gatteessee gaafattee jechuudha. Silumayyuu si barree jirraam ayyuutiyya ati nama bareedaa dhiiste wabiisa gateetti sangaa fakkaatu dhiiste isa bareedinaan hojjaadhaan maal kana fakkaatu wabii wanti kun waan jechaa hin qabne warroota hindii kana fakkaatu hindii moo warra maali fakkaata warra turkii fakkaata bara abdiin eenyunni maqaan isaa wabiin warra turkiin beektu miti wallahi warra turkii fakkaata warra turkii warra diraamaa turkii hojjetuun beektu miti qaanaa irratti isaan fakkaataa jechuudha wabiin mucaa warra turkii fakkaatu kana dhiiste Sa'iidoo gabaabaa mooluu ijoollee lama qabu jaartii qabu maaliif jaallatte birriidhaaf malee Sa'iidoo jaallattee miti ati sobdii ani Sa'iidoo yaani maarredhette harka keessatti galfatte barjoo harka keessatti galfatte ani Sa'iidoo an akkana ta'e of ajjeese gilbixatteetu harka keessatti galfattee irraanfachiiste ilaalaa yoo jama irraanfachiiste dagachiiste qabeenya gaafatte amma akkanadha garuu abshaalummaan illee bareedduudha abshaalummaa namatti fiduun gaariidha gowwaa ta'uun ba'eessa miti silaayyuu abshaalummaa namatti fiduun illee gaariidha garuu isheen haadha ijoollee kanatti abshaalummaa fiduun hin ta'u nama kan biraatti bilxii ta'e nama kan biraa warroota akka Iyyaasuufaa baga rukutte baga gombiste gurbaa kanallee baga rukutte baga gombiste gurbaa kanas argeen ture viidiyoo isaa sila garuu Sumayyaan dubartiidha sititti dhaqe malee isheen sitti hin dhufne Sumayyaatti hin bu'in Sumayyaan tuqin garuu warra akka malee karaa malee sitti dhufu ofirraa qoladhu Sumayyaatti garuu hin bu'in qabeenya ishees hin barbaadin Sa'iidoon hin kennu jedheen otuun du'eeyyuu ani qabeenya ishees hin kennu yaadini kana garuma keettuun fidinii jedheen isa isheen Iyyaasuu rukuttes aaree jira waan godhu dhabee dhiise otuun achi jiru rukutte amma kaleessa viidiyoo argee ana du'ee tokko dhageera akka isaan itti walitti araaraman amma hin dubbadhu malee dubbiseen ture jechuudha. Kanaafuu jennaani Sumayyaa irra gabbuu yaayyuuti xop kooraa malachumaaf nyaattaa qottadhee baallata qophaa maqaa kootti naa jijjiiri amma Sumayyaan kana yoo dhageesse maalitti yaa rabbii koo maal jetti kanaaf diddeen bar Sumayyaan beektuudha dhugaa rabbii kanumaaf hundala kanatti hin galottee didde bar qaxii kutti sin qallitu malee dhugaa rabbii rabbis naa gundumaaf iyyuu jechuudha ayyuun qiyaamaa buusaa jirti Sa'iidoon tolee ishedhee hin kennu birri tokko hin kennu Abshaalummaa dibxi qoontaan immisee bishaan hambisa harka keessaan geewwatteetu fideetteeni yaa jamaa rabbii